baay'ee galateeffannaa. Mata dureen barumsa keenyaa akka baay'ee keessan beektan qabeenya qabaa dhabe kan jedhudha. Guyyoottan kanaan dura barannetti tarii qabeenya bakka sadiitti qoonnee walii wajjiniin ilaalaa jirra. Inni kun warra saayinsii diinagdee barataniinis ta'ee warra kitaaba qulqulluu dubbistaniin beekamaadha jedheen abdadha. Qabeenyi inni jalqabaa qabeenya humna namaa akka ta'e human resource akka ta'e baranneerra. Qabeenyi inni lammaffaan qabeenya uumamaa akka ta'e walii wajjiniin baranneerra. Torbeerraa obboloonni keenya hojjetaa wangeelaa Takkiluu fi Dr. Qannoon dhimma qabeenya sadaffaa qabeenya kapitaalaa yookiin immoo qabeenya meeshaa jireenya keenyaaf nu barbaachisu maallaqa dabalatee hiikkasaa maal akka ta'e isin hubachiisaniiru. Kitaabni qulqulluun qabeenya qabaachuu akka qabnullee akka qabeenya dhabuu hin qabnellee akka nu barsiisu tarii barattaniitu jedheen abdii guddaan eeggadha. Ofii kootii naannoo kana jaanii turree fi guyyaa irraa akkuma kanaan dura gochaa turre caqasaa barumsa kana hoogganuu macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 18 dubbiseen gara barumsa guyyaa irraatti walii wajjiniin seenaa. Macaafni lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsi 18 mata duree barumsa kanaa kan hoogganudha. Namni Waaqayyoon sodaatu qabaa waan hundumaa beeka kan jedhu dubbii Solomoon barreessirra dhaabanneetu barachaa jira. Egaati yeroo garaa garaatti wanti nu irra deebinee dubbachaa turre ammas irra deebi'ee an isin yaadachiisu nuun yeroo kana fuula Waaqayyoo duratti walitti qabamnee barnoota kana barachaa kan jirru hundumti keenya abbaa qabeenyaati. Kana kan amanu harka isaa takkaanaan argisiisu an abbaa qabeenyaati kan jedhu. Gaddeebisaa isin qabeenya guddaa qabdu tarii maallaqa jaan qabnee fi ani abbaa qabeenyaa miti jettanii yaaduu dandeessu. Isin maallaqa qabdan malee maal dhabdan kan jedhu yeroo darbe dubbadheera. Qabeenya qabdu kanaaf qabeenya kan akkamitti qabachuu akka qabdan barachaa jirra. Utuu qabeenya qabdan ta'eetii akka itti qabattan isin barsiisna utuu hin ta'in qabeenya akka qabaattan isin barsiisna. Amma garuu qabeenya akka qabaattan miti kan isin barsiisaa jiru. Qabeenya qabdu garuu akkamitti qabachuutu sirra jira. Qabaa dhabeetu qabeenyi baay'een lafatti bade. Namni qabeenya gurguddaa qaba garuu qabaa balleessa. Egaati ani yeroo naaf kenname yeroo gabaabaa keessatti yaada lama irratti dubbadha. Yaadni inni jalqabaa akka barreeffachaa deemuuf isinii ta'utti qabeenyonni kun sadan hariiroo maalii qabu kan jedhu jalqaba cimseen daqiiqaa 15 tokkoof yoommoo bal'ate 20 tokkoof dubbadha. Erga isa dubbadhee booddee immoo yaada lammaffaan dubbadhu jira. Isa amma kanarratti dubbadhe isinitti himu booda gaafa bira geenyuun isinitti hima. Sababni isaa hariiroo kana keessaa ba'a waan inni lammaffaa irratti dubbadhu waanta ta'eef jechuudha. Mee amma kana booddee akka saayinsii diinagdeetti tun ta'in akka kitaaba qulqulluuttan waa'ee qabeenyaa gosa sadanii kana hariiroo isaanii walitti fideen isinitti himuudhaaf yaalii godha. Irra isinii deebi'uudhaaf qabeenya uumamaatu jira, qabeenya humna namaatu jira, qabeenya kapitaalaatu jira. Qabeenya uumamaa jechuun homaa namni keessaa kan hin qabne Waaqayyo ofii isaatii kan uume kan hojjete originally Waaqayyo kan uume ilmaan namootaatiif kenne jechuudha. Qabeenya humna namaa jechuun immoo waa tokko iyyuu tun ta'in nama jechuudha. Nama jechuudha. Hiika kan biraan qabu nama humna namaa yeroo jennu tarii keessa baay'ee gadi galleetu malee walumaa galatti nama jechuudha. Qabeenya kapitaalaa jechuun immoo ilmi namaa waan jireenya isaatiif barbaachisu guyya guyyaatti waan ittiin jiraatu bara jireenya isaa lafarratti jiraatu kan ittiin mijeeffatu tarii ofii isaatii eegidachee kanarraa darbeellee dhaloota dudduubaa dhufuu fi waan inni mijeessee fi lafa kaa'uu jechuudha. Kana sammuu keessa keeddaati gara seera uumamaa boqonnaa tokkotti yeroo isin deebisu Waaqayyo jalqaba qabeenya uumamaa uume. Qabeenya uumamaa guyyaa tokkoffaa, guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa, guyyaa arfaffaa, guyyaa shanaffaa guutuu Waaqayyo qabeenya uumamaa uume. Guyyaa tokko hamma guyyaa shanaffaatti
qabeenya uumamaa waaqayyo kan uume. Gaafa guyyaa shanaffaa qabeenya uumamaa amma ammaatti jiru dachee kanarra jiru tarii ilmi namaa immoo qabaasaa balleessee mancaase bineensonni dachee kanarra turanii amma hin jirre ni jiru. Tarii mineraalonni dachee kanarra turanii amma hin jirre ni jiru. Mukeetiin sanyii isaanii dachee kanarra turanii amma hin jirre ni jiru. Haa ta'uutii waan qabeenya uumamaa ta'e guyyaa shan guutuu uume waaqayyo. Gaafa guyyaa ja'affaa qabeenya humna namaa uume waaqayyo. Addaamiin uume gaafa guyyaa ja'affaa kanarraa kan hafe waaqayyo qabeenya isa sadaffaa hin uumne. Maaliif qabeenya isa sadaffaa hin uumne kan jedhu galgala kana dhoksaa guddaa amantoonni keenya irraa kaatan keessumaa warri waldaa kiristaanaa keessa jiran irraa kaatan tajaajiltoonni irraa kaatan qabxii guddaa tokko sammuu keessa kaa'uun barbaada. Waaqayyo qabeenya kapitaalaa tokko isheeyyuu hin uumne. Tarii teessanii sammuu si nyaachuu danda'a. Maali gaafa isaan baala uffatanii wayyaattu biseeramanii jettanii yoo yaaddan waaqayyo hin uume miti. Isuma kanaan dura uume bineensarraa fuudhetti godhe malee hin uumne. Waaqayyo qabeenya uumamaa fi qabeenya humna namaa uumee dhaabe. Qabeenya sadaffaa uumuun kan namaa ture nama simbira jiru harka isaa jabeessaa qaba. Waaqayyo jedhani amma guyyaa ja'aatti uumee jedhani uumama saboottee hafe immoo sitti kenneedhani. Isa sadaffaa namatu uume. Akkamitti yoo jettan waaqayyo qabeenya uumamaa uume humna namaa uumetu isa sadaffaa dandeettii uumuu dabarsi. Dandeettii uumuu addaamitti dabarsi. Kanaaf ragaa gurguddaa lama yookiin sadii isinii lakkaa'uu nan danda'a. Uumuu akka addaam qabu addaamiif dandeettii uumuu akka waaqayyo kenneef kan nu argisiisu ragaa gurguddaa lama yookiin sadii isinii waamuu nan danda'a. Ragaan inni jalqabaa waaqayyo akkas jedhe kottaa gaafa guyyaa ja'affaa gaafa humna namaa uume kottaa akka bifa keenyaatti. Himni kun himni akka bifa keenyaatti ta'u kun qorannoo guddaa barbaada. Akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumna. Akka bineensaatti miti, akka biqilootaatti miti, akka waa biraatti miti, akka bifa keenyaatti, akka fakkeenya keenyaatti. Sana booddee hafuura itti baafate bineensa keessaa tokkotti iyyuu hafuura hin baaman, biqilaatti hafuura hin baaman, uumama kan biraatti hafuura hin baaman, nama duwwaatti hafuura baaman. Inni kun kan agarsiisu wanti waaqayyo keessa ture, amalli waaqayyo keessa ture kan namatti darbu jira, kan namatti hin dabale jiru, kan namatti darbu nama keessa akka inni kaa'e ragaa tokkoffaadha. Namni itti fufee waan jireenya isaa barbaachisu uumuu akka danda'u. Kana irratti of eeggannoon akka na dhaggeeffattan hin barbaada. Namni kan uumu akka waaqayyootti utuu hin ta'in waaqayyo wanta hin jirre irraatu wanta jiru uume. Namni garuu wanta jiru irraatu wanta isa barbaachisu uuma. Malee asii gadi baatanii barumsa dogoggoraa barsiifamaa ture namni uumuu danda'a jedhamee lallabame akka hin jennetti dubbii kana naa hubadhaa. Namni kan inni uumuu danda'u waan jirurraa waan isa barbaachisu uumuu hin danda'a. Dandeettii kanaa kenneeraaf waaqayyo. Waaqayyo garuu yeroo uume waan jirurraatu wanta hin jirre uumeetu hin ta'in waan hin jirrerraatu waan jiru. Waan hin jirrerraa from empty, from nothing God created all things. From nothing. Gaafa bineensa uume akkasumatti aaraa uume. Gaafa nama uume illee biyyoo fuudhee hafuuratti baafatee uume. Uumama uume waan hin jirrerraa waan jiru uume. Namni garuu waan jirurraa waan isa barbaachisu uumeetti jiraachuu akka danda'u ragaa tokkoffaan isa kana. Ragaa lammaffaan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 dhaqanii yoo dubbistanii namni laficha irratti hojjetu waan hin jirreef. Maal jechuudha kana jechuun namni laficha irratti hojjetu waan hin jirreef kan jedhutu jiru. Maal waaqayyoo jira hin hojjetu ga'ee waaqayyoo miti kutaa sana irratti dubbatamaa kan jiru. Maal bineensonnoo jiru maaf hin hojjennu
ga'ee bineensotaa miti uumamaniiru bineensonni yeroo san ga'ee nama dachee kanarratti hojjechuudha nama simbira jirutti xiqqooma bu'aati ga'een kee hojjechuudha ilaani akkasi dubbiin egaati amma waaqayyo qabeenya uumamaaf qabeenya humna namaa ergi uume humna namaa isa uumametu qabeenya isa taanee jiru kapitaalaa uumaa jenneera kanaaf hariiroon isaanii maaliree yoo jettan qabeenyi humna namaa qabeenya uumamaatti fayyadameetu qabeenya kapitaalaa uuma warri barreessitan barreessaa hariiroon qabeenyota kana sadanii qabeenya humna namaatu qabeenya humna namaatu qabeenya uumamaatti fayyadamee qabeenya kapitaalaa uuma siyaasa sadaffaan irra deebi'a amma gidduutti nageessu bokkaan caamera jaateef qabeenya humna namaatu qabeenya uumamaatti fayyadamee qabeenya sadaffaa ammaa ni dubbachaa jiru qabeenya kapitaalaa uuma egaati dubbii kana irratti waan nuyi irraa kaanne tokko isinitti meen gara lammaffaa ni dubbadhutti jira arraa amantoonni maalirraa kaataniree dargaggoonni amma iddoo kanatti walitti qabaman nama 3,000 nama 4,000 akkuma kana abbootiinas jirtaniif harmootiinas jirtan ijoolloonnis jirtan namni gosa garaagaraa addinatti walitti qabamtanii jirtan maalirraa kaataniree ani maalirraa kaadheree ishee jettu cimsee dubbadheen gara lamaffaatti jira arraa amantoonni keenya keessumaa waggoottan muraasa asitti amantii akkasumaanii keessa galanii amantii isaanii markaba caccabaa jalaa ta'ee sammuun namoota baay'ee waa'ee amantii qajeeshee yaadaan jiru waa tokkoon isinitti akka isin hin irraanfannetti waaqayyo kan nama eebbisuu jedha barreessa hima kanan isinitti akka isin hin irraanfannetti waaqayyo kan nama eebbisuu jireenya idileetiini waaqayyo kan nama eebbisu jireenya idileetiin maal jechuudha akkas jechuun jireenya idilee aanitti nama eebbisa jechuudha yookiin jireenya idileetiin nama eebbisa jireenya idilee mee amma jireenya idilee maa jechuudha jireenya idileetti nan dhufaa waan isin dogongoruu hin qabne dogongora dhiyaanii dubbachuudhaaf itti seenaa jiru waaqayyotu dinqii hojjetee na eebbisa namoota jettan waaqayyo dinqii hojjetee isin hin eebbisu nan mallatteessa waaqayyo waliin dhahee iddoo naa kenna warri jettan arraa jalqabdanii akkas jettu taanaan waaqayyoon arrabsitu waaqayyo waaqa waliin dhahu miti waliin dhahee iddoo siif hin kennu waaqayyo jechoota akkasii kana jechoota hin baranne yookiin immoo uncivilized words saluu jennu kana yookiin immoo illiterate words jechoota nu callumanne lafaa kaanee dhuma dhageenyeen fudhannee guddanne kana ofirraa harcaasaa deemuu danda'u nurra jiru waaqayyo waliin dhahee iddoo naa kenna waaqayyo waliin dhahuuftu miti waliin dhahuun cubbuudha waliin hin dhahu waaqayyo waliin dhahee iddoo siif hin kennu waaqayyo dinqii hojjetee na eebbisa dinqii hojjetee qabeenya naa kenna dinqii hojjetee gaa'ela naa kenna dinqii hojjetee qabeenya naa kenna dinqii hojjetee hojii naa kenna dinqii hojjetee tajaajila naa kenna dinqii hojjetee warra jettan waaqayyo dinqii hojjetee si eebbisu jireenya idileetiin si eebbisa maal jechuudha akkas jechuun waaqayyo qabeenya uumamaa uumeera siin immoo si uumeera imma mataa keetiitti qabeenya uumamaa kana fuutee jireenya kee bakka ta'utti hojjechuun akka jechuun gadi baatee warqee lommottee muka murtee waa sooftee jechuu kan miti boodatti dhufna waa'ee qabeenya humna namaa kana maal akka ta'e gadi fageenyaan waan muraasa nan dubbadhaa booddee of barbaaddu numti keessan irra deebi'ee anis gadi fageessee isinitti dubbadha waaqayyo jireenya idileetiin isin eebbisa waaqayyo dinqiidhaan kan inni nama eebbisu haala tokko duwwaa keessatti barreessa waaqayyo dinqiidhaan kan inni nama eebbisu haala tokko duwwaa keessatti innis jireenya idileetiin gaafa namni eebbifamuu hin dandeenyedha yookiin namni jireenya idileetiin eebbifamuuf gaafa haalli mijachuuf jiru
كنبه واقعيو كان إني كتوسي كان واقعيو كان إني سيبسو برينسيبل لفكاير واقعي دبي كان سريتنا نجفدا أما لو ما تيجي نجفدا ماله داندي ركنا جلانgan واقعيو كان سيبسو برينسيبل يوكني مو كاجيتو لفكاير كاجيتو واقعيو لفكاير مالنا دفكي دفكدكي نيان كانجل قبينا عندما أمير كفيدة هم نما إركيومه هم نما دين أكتر واقعي وانت كان عندما سمرود مكيدي قبينا كان بيشان لقى كان كيسجيو عندما توانا كجلا أولفن إتيجي توانا كجلا أولفن بدي إتيجي subdue إذا بان إنجليزي subdue أجون make control of أجون control it أجون exploit it أجون use it أجون use it تفيدم كان كيغورا بيجو كنا فواقيو نما يروومه أكما وريتشاينا روبوت وجدت كمبيوتر بروغرامي تجانته روبوتي لان كيلومتر كورانا تشيلم دهدو يو كالوري كسير كده كسكودا يو فيلينغي كسير كده كسكودا نين بروغرام كوراني كديسني كيلومتر كوران نوارة كني وانا تاك كوران ديه بيني نفني أبدا من نمني واقيو دندتي كتاكي سكا nama keessa dandeettii guddaa jira. Kanaaf namni dandeettii waaqayyo isa keessa kaa'e kanatti fayyadamee jireenya isaa jijjiiruu qaba. Hojjechuu qaba, qabeenya argachuu qaba, mana ijaarrachuu qaba, konkolaataa bitachuu qaba, midhaan nyaachuu qaba, uffata miidhagaa uffachuu qaba, environmentii bareechachuu qaba, waldaa kiristiyaanaa bareechuu qaba, jireenya fooyya'aa jiraachuu qaba. Gaafa gara gooftaa dhaqu dhaloota dudduubaa dhufuuf immoo eebba lafa kaa'ee deemu tura jedha. Arraguru waldaa kiristiyaanaa keessatti namoonni baay'een waaqayyo dinqii godhee na eebbisa. Baankitti alaana ni dorgome waaqayyo dinqii godheetu nagasha. Takka dinqii godhee baankii si gashu hin qabu. Jireenya idileetiin galta maal jechuudha? Rift Valleytti galmooftaa yookiin Wallaggaa Yuunivarsiitiitti galmooftaa yookiin Mattuu Yuunivarsiitiitti barattaa carraa mootummaas haa ta'u qarshiidhaan haa ta'u baankii galuudhaaf accounting, economics, business administration wantoota management kana wajjin wal qabatan hunduma yuunivarsiitii galtee galmooftee kutaa keessa teessa. Iskiriiptoo daftarii baafatta. Barsiisaan immoo barsiisa. Hin qabatta. Gaaffii gaafatta. Manatti galta. Hin dubbifta. Kitaaba galagashita. Mana kitaabaa bulta. Miilla bishaan keessa dubbifta. Irri bakka siin qabnetti yoo rafte jireenya idilee alabaa tajaateef jireenya idilee alabaanaan immoo dinqiinsi gargaaru siin jiru. Hirrakkatta jaateef hirrakkattee dubbiftaa gireedii gaashaa fidda. Baankiin 36 ol fudhate yoo ta'e 36 isaa ol fiduu qabdi jireenya idileeti. Kan ergii gootee booddee gaafa eebba keetii waan gurraacha uffattee waan gurraacha mataarra keettee abaaboo baatteetu eebbifamta. Baankiitu beeksisa baasa. Barbaaddee dubbifta. Kan kee mana dhufa wanti jedhu hin jiru. An kee kan mana dhufu hin jiru. Goondaa duwwaa takka mana dhufa. Beeksisa barbaaddee dubbifta. Dhattee galmoofta. Online yoo ta'e birii 50 kaffalteetu galmoofta. Yoo hard copy ta'e dhattee galmoofta. Guyyaa qormaataa hiriira qabattee wal dhiibda. Dafqa ofirra kuttatu qursii nyaatiin barii baata. Qormaata irra teessa waa yuunivarsiitiitti barattee hojjettu. Qabxii fidda. Interviewudhaaf immoo dhiyaata. Maqaa keetu interviewuuf ba'a. Jira jaateef jireenya idilee injifattee dhufteetta jaateef interviewudhaaf dhiyaata. Gaaffii si gaafatu. Have a seat siin jedhu. Thank you jettee teessa. Introduce yourself siin jedhu. My name is Tola Badas. I am from Shambuetta. Yookiin I'm from Dambidollo. Gaaffii itti dabalanii si gaafate yoo itti dabalee si gaafate immoo barreeffatanii interview qophooftu jira kinitti. Gurra rukutta. Hin deebifta. Maqaa keetu maxxana argatteetta jedhamte. Baankii galtee hojjetta. Gaafa waggaa 3 hiyyata gashita. Maallaqa naa kennaa mana bitadhaa jetta. Hin fuutu mana bitadha. Gaafa waggaa 5 immoo konkolaataa bitatta gammanicha gurgurtee malee kan biraa bitee gashitee konkolaataa godhee bitachuu dandeessa. Mirgi keetti isa kana galaama human resource yookiin immoo humni namaa qabeenyi humna namaa kan inni hojjetu asirrattidha. Kapitaala kana baay'ifta gammana si ijaarrataa konkolaataa bitaa firiijiin bitaa mana boleettiishii jalqabaa fakkeessita mana kee. Imaajinoon jechuudha hin argine garuu yaaduma gaafa laala jechuudha. Jireenya kee fooyya'aa jireenya dileetiin eebbifamte. Taanii garuu
Iddoo takka waaqayyoo gidduu si galuu qabu tokko jiru. Inni dorgomta dandeettii keetiin interviewuudhaaf siisanii qabxii guddaa utuuti qabdu mucaa firaa gashuudhaaf yaalii godha. Isa kana waaqayyo dhaqee gidduu si gala. Maaliif jireenya idilee ala dhufe jaateef dinqiin isa kanadha. Gidduu galee dhaabata waaqayyo. Iyyaatti yoo taatan Laabaan muka soofee dhaabee oolaa argatee haadha manaa fuudhee waggaa 20 hojjetee haadha manaa fuudhee dafqee maal jedhee gaafa Laabaan dubbii baay'isu qabeenya isaa utuu kan Laabaan tokko ishee fuudhin qulqulluu kan isaatti uffatee ka'e inni danda'a mirga isaa kan kanaan mormu hin jiru jireenya idileetti qabeenya kee kan si gaafatu jiru karaarra buufatee gaafa ni ka'u halkan tokko gaafaafu Laabaan Yaaqoobiin ajjeesuudhaaf baambanaa gaafa dhufu sakana Yaaqoobiin danda'u waaqayyo gidduu gale. Waan ati hin dandeenye waaqayyo gidduu sii gala. Waan ati dandeessu qubatti siif hin buusu. Sakana muummeen jettu amee jira sakanis waan ati dandeessu waaqayyo qubatti siif hin buusu. Waan ati hin dandeenye gidduu sii gala. Isaa maqaan isinii hariiroonsaa akkasi. Iyyaatti yoo taatanii Maarqos boqonnaa 6 dhattanii yoo dubbistan Maarqos boqonnaa 6 warra kitaaba qulqulluu qabdan galtanii dubbisuu dandeessu. Boqonnaa 6 lakkoofsa 24 namoota tilmaamaan 15,000 ta'antu lafa onaa irratti beela'e. Gooftaan jireenya idileetiin akka isaan nyaachisan gaafate. Nyaata fidaa fi jara kanaa jireenya idileeti jaateef hin jiru waliin. Gaafa laalu jireenya idileen hin danda'amu. Maaliif? Galgaleedha yeroon isaa galgalee tokko. Lammata immoo nama 15,000 afford gochuu hin danda'an. Sadii lafa onaa time condition in place. Time is about to get dark. It's about to get dark. It's near to get dark. Second is wilderness there, away, far from the city to buy food. Very far. And he said, the number of people there exceeds the capacity for feeding them. Capacity is there. Waka Gofta Jesus Christos Gavaralo, Conjuring Idilet in the Damu, Gitungale. Amen. Waka Yugutuna Galera. Waka Yugutuna. Yonda Davila. Yonda Shelam Fakana Chundun. Gitugale to exercise. Akam, Jirenia in the Dam Jade, Dinky and Gitugale. Waka Yokan Dinky in Gitugalu, Jirenia Idil Yon Dam de Rua. Akashi Bish. Gitugale, Namukuration, Nyade. Karena luar Yohanes Bokonara tadi pistani itu bagai sume mencini kana Galilea suni dari wani ngere amat kemari dari wani sabit jirenya dilen dendam gadi bude itu nih dendam indendam Yesus gawa cicara ilahnya itu kunjirenya diletin itu dinkin kubla cuka baik kau juga sih lagi fada dan kegoni kalau kana wadah tika mantan itu tuan ayuar kasasi kasih coba aja itu sih dendenya itu jirenya dilen dendeng gitu ironis ni kalau tu. Karena nanti yaru manda rafte awak ayo borkan namu kilasnya kenjaran negodeka. Esra itu borkan kilasnya ni rute. Awak ayo lani borumsa kan siriti simbaran ni, ani siriti borumsa kan nordom ni, natim fakkan ni, siriti korsi kan amfran ni, garu beksa kan abe negarga nego. Mari betul ina dalawani dibacar pun. Garu mana ni sini godare. Ati balbali serra bane mere sini jedhame hamma matti balbali keessa cufaa kan ta'eef ko kana fida dhugaani sitti magalgala kana dhoose yoo jaallatanii jaallattu yoo jibbitanii jibbitu anaannanne dhugaru dibbachuu dirqama goota waan innaa gale waan sagalee waaqayyoo jiru sitti mu dirqama goota isiniif raajame mee borge nama waan haaraannaa ta'a jedhamee tu Facebook irratti akka boodessi qoy yookiin immoo ameen yoo jette borge nama waan haarite ameen Toko ameni nabo basiti man afsola terus duwaja. Hintau mewa akakan tintau di kota dugaan biwa kayo ni sini mati. Ni jabat ajirenya idile tino jeda wah kayo go fanter gangota ba yene bisa. Kana daga ariyosa kana wah kayo kabenyo mama siume sini monsiume tu kabenyo mama kana fayyada medisika. Yerosume kabenyo mama dua men siume yerosume wah kayo dandetti guddasu. Mereka bergama tarike dan untuk dikesa. Bof miti. Ya wah kayo eda. Mata kana situna kenneda. Dandetti gudda kesa jira. Dubbi keetu dhugaanaa ba'aa jira jedha. Guyyaarraa jalqabee
jalqabeedha. Dandeettii kana akka nu hubadhuuf na gargaareedha. Haaleluyyaa. Egaati amma isa tokkoffaa fixee isa lammaffaatti ceera. Mee waan lama isinitti hima. Tokko Waaqayyo gaafa uume nama hundumaa dandeettii wajjin uume. Barreessaa. Waaqayyo gaafa nama uume dandeettii wajjin uume. Tokko. Lama. Namni gara dachee kanaa kan dhufeef dandeettii kanatti fayyadamee bu'aa buusuufi. Namni gara dachee kanaatti kan dhufeef dandeettii kanatti fayyadamee bu'aa buusuufi. Tole egaa nama hundumaatu dandeettii qaba taanaan, nama hundumaatu dandeettii qaba taanaan, hundumti keessan dandeettii qabdu taanaan, Waaqayyo kan isin uumeef dandeettii kanaan akka isin bu'aa buuftaniif. An dandeettii jedhaa isin immoo abjuu jechuu dandeessu, kennaa jechuu dandeessu, waan barbaadee jechuu dandeessu. An dandeettii man jedhaa gara barbaadeetti kana potenshaaliidhaan jira. Waan isin keessa jiru, waan ittiin biyya lafaa kana irratti hojjettanii ofii keessaniifis bu'aa, sabaafis bu'aa, mana Waaqayyoofis bu'aa taatan waan Waaqayyo isin keessa kaa'ee isin uume jechuudha. Namni qabeenyi namaa inni guddaan jedha barreessaan tokko sammuu isaatiidha. Inni lammaffaan yeroo isaatiidha. Inni sadaffaan hariiroo namootaa wajjin qabuudha. Dandeettiin namaa sammuu ergi ta'eetiin namni sammuu isaa kunuunfachuu dura jira. Sammuu keessa jira wanti jiru. Salomoonis yeroo dubbatu jireenyaaf kan ta'u yaada garaa keessa waan jiruuf yaada garaa kee jabeessii eeggadhu. Garuu baay'ee kan nama gaddisiisu addunyaa kana irratti dandeettii isaa hubateetti fayyadamee kan du'e baay'ee nama muraasadha. Persentaadhaan yoo keenye tilmaamaan nama 5 hamma nama 10 ta'u yookiin persentii 5 hamma persentii 10 hin ta'u namoonni baay'een dachee kana irratti dandeettii isaanii tun hubatin du'anii. Kanaafidha Dr. Miles dandeettiin namootaa iddoo awwaalaa jira kan inni jedheef. Amma namoonni iddoo kana jirtan namoonni waggaa 60 jiraachuu dandeessu. Waan ani isinii godhuun qabu. Namoonni waggaa 50 jiraachuu dandeessu. Isiniifis waan ani isinii godhuun qabu hin jiru. Namoonni waggaa 40, waggaa 20, waggaa 10 jiraachuu dandeessu. Waan ani isinii godhuun qabu. Garuu galgala kana gaaffii tokkoof gaafattanii akka baatanii barbaada. Eegin naladhee gara dachee kanaa dhufee maalan bu'aa buusi jedhaa of gaafadhaa. Maalin dhimma baasa? Mee maalan dhimma baasa? Moo calluma taa'anii nyaatuma nyaatee ganama immoo geggeessee nyaata nyaatee geggeessee nyaata nyaatee hin geggeessaa jedhamoo mee maaliin hojjette jedhaati yaada. Utuun du'in guyyaan isinii dhufeera. Guyyaan irraa guyyaatti gaaffii kana of gaafatan of barbaadanii. Maali haatuma waa tokko hin hojjetini miindaa nyaattu gara waggaa 15 waa tokko hin hojjenne. Waggaa 50 jiraattee waa tokko hin hojjenne. Barsiisaa waggaa 40 barsiisanii xoorataa ba'an tokko guyyaa tokko gaaffiin gaafadhe. Keemistirii barsiisu barsiisaa turanii xoorataa ba'anii amma hojii hin qaban. Mee isin waggaa 40 keemistirii barsiistanii maal hojjettanii naan maal hojjettanii naan jedhe. Jechuun koo kitaabuma keemistirii wayii illee barreessine naan booti immoo yeroo sana birii 90 qataramnee kitaaba maalii barreessine. Eesee eegasii maal gootarree naan waayyuu. Kan biraawo ijoolleen barsiise qaamanii barumsaati. Innis ijoollee barsiistanii maa miindaatu isinii kennan. Waan qabdanii hin qabu. Merga keessan harkaasaa yaa Waaqayyoodha. Yaa Waaqayyo. Na oolcheedha. Na oolchi. Jireenya kisaaraa na oolcheedha. Jireenya kisaaraa na oolchi. Guyyaa tokko dubbadhee yaadatti yoo taatanii milkaa'ina dhugaa gaafa dubbadhe namoonni sagantaa kana irratti turtan kisaaraa guddaan dachee kana irratti waan dhalataniif utuu galmaan hin gahin duudha. Waan uumamaniif utuu galmaan hin gahin duudha kisaaraa guddaa. Milkaa'inni guddaan immoo maallaqa guddaa argachuutu hin ta'in barumsa guddaa barachuutu hin ta'in waan uumamaniif ta'anii darbuudha milkaa'inni guddaan fuula Waaqayyoo duratti. Kanaaf akka gaaffii of gaafattanii barbaada dargaggoota dandeettii maalii qabdu? Maaltu keessa jira? Barbaada namni dandeettii guddaa qaba akka bineensaa miti. Namni jedha saayinsiin odeeffannoo tiriliyeena 100 buusuu danda'a sammuu isaa. Amma moobaayilii baay'ee cimaa warri qabdanii GB 28 qabdu. Raamii afurfaa qaba. Isa yoo warra dhiyoo bitti hin taatanii dabrii 12,500. Wayii 12,500 yookiin immoo gara 9,900 warra bitan raamii afurii fi GB 28 qaba.
Isa kan caalus jira. Isas kan qabdan jiraachuu dandeessu. Jirtu taanaan isin kana yaadamtanii. Kaan keessan immoo jiibii yuun beekta moobaayilii wayii baattanii deemu. Waa'ee ma jiibii usiin galu waan akkasii baattanii deemu. Kunillee jiibii isaa hun beekama. Haa itti isin barsiisumaan fidee dhufe kan. Malee moobaayilii koomti. Jiibii hun beektan. Kaan keessan immoo meemorii bituu sun jedhatu. Abbaa meeqa? Abbaa jiibii lama. Abbaa jiibii lama takkaama faarfannaa ijoolleedhaa yoo daqiiqaa raawwate hin jetti. Hin guuttee jiidhaan. Ilmi namaa garuu akkasumatti odeeffannoo tiriiliyoona dhibba tokko. Kappaasitiin namaa waan jiibii sabaramu. Tiriiliyoon piece of information. Biliyoonii miti. 0.1 tiriiliyoon sammuun namaa kalaqa guddaa addunyaa kanaa kalaqe. Maanisini namni biyya Itoophiyaa kun badaanuma hiyyummaatu itti tola hiyyummaa amanee ma fudhateetu hiyyummaa danda'ee jiraata gatii isaa balleeffatee malee jiruun itti jiru maali? Moobaayiliin biyya laatii nuuf, uffanni biyya laatii nuuf, kopheen biyya laatii nuuf, kaalsiin biyya laatii nuuf, biskitiin biyya laatii nuuf. Dhugaan isinii jira. Maaltu jira kan biyya laatii nuuf? Hunduu biyya laatii nuuf. Maal jedhana sabni Itoophiyaa kun dandeettii isaatti dhabe moo maal? Yaaduu danda'u dura jirannu. Dandeettii dhabne miti dandeettii qabna. Egaa faaktarii baay'ee jira san dubbadha. Garuu galgala kana waan tokkoon isinitti hima aaruu danda'utu isinirra jira. Namoonni dandeettii gurguddaa qabdan as gidduu jirtan baay'ee keessan jirtu. Mee amma gara isaa xumuraatti dhufeetan dandeettii nu keessa jiru baruuf maal goonu barreessa. Ela hunda keessa dandeettii jiru. Dandeettii nu keessa jiru baruuf maal goonu. Namni tokko yoo taa'e bahan maamaan hin danda'e. Waan tokko hin danda'u. Eeshee waan tokko hin danda'u waaw barumsa hin danda'u. Daldala hin danda'u. Eeshee tajaajila hin danda'u. Maalloo taree waaw hin danda'u. Maalloo taree guyyaa moo waaqayyoon eegu. Biyyoo nyaatu. Guyyaa waaqayyo isa kameetti. Yoo guyyaa waaqayyo amma guyyaa waaqayyo ne isa mana akkasiin goyoomsana amantiidhaan guyyaa waaqayyo ne amma guyyaa waaqayyo durduute waggaan kee 50 galee 50 booddee masitti yoo hafu achi goy ofumaa jaarsa fuudhee sibaala keessa malee karaarra qabeenyi 50 booddee sitti hafu waaqayyo 50 booddee si eebbisuuf yoo karaa waan qabu ofii keenya harkifteetu gara galgalaa dubbiin ergisii galee waamatu dubbiin galgala namaa galee gara galgalaa gaafa dubbiin si galu ijoollee nan du'e kanaan dura jechuun jaarsi waan jalqaba dandeettii isaatiin utuma waggaa lama hojjeteen gad jedhee hojjechuu danda'u. Utuma nyaatiin, utuma dhugin, utuu uffatiin, utuu gammadin, utuu faarfatin, utuu lallabin, utuu raajin, utuu fiigin, utuu kolfin, utuu taphatin, utuu riizoortii dhaqin, utuu ofirraan bu'in, utuu jilbeeffatin, utuu waaqayyoon hin kadhatin, humna isaa guutummaatu dhangalaasin. Isin eebbisa waaqayyo dargaggummaa keessan eebbisu. Ameen. Mee dandeettii keenya akkamitti bara tokkoffaan kadhachuudhaan. Kadhadhaa. Maaliif kadhannaa dandeettii nu keessa jira seexanni inni dachee kana seerratu inni dandeettii namaa akka mul'anne barbaadu yeroo hundumaa waa lama qabata. Jireenya namaa keessaa na hubadhaa ishee kan yeroo hundumaa waa lama qabata seexanni jireenya namaa keessaa tokko garaa keessan qabata yookiin immoo kan amantiitti inni kun amantii jiniin wal ilaallata garaa keessan qabata garaan kan amantiitti jaateef amantiin kan garaa dhiyeessi jedhu saka garaa keessan qabata gara amantiitti akkasin hin siqne afurri qulqulluun akkasin keessatti hojjenne afurri qulqulluun akkasin hin barsiisne afurri qulqulluun akka garaa isinitti agarsiisne afurri qulqulluun akka gara ulfinaatti isin geesse garaa keessan qabata garaan keessan qabameera ta'an immoo waaqayyo isin gargaaruu danda'a. Humna isaa ol ta'aa jechuun waan ta'e piriinsiipalii akkasitti jiru maal jedha ani warra garaa isaanii cabbe bullaa'e wajjiniin jireedha. Ameen jedhu garaa kee jabeessa seetan warra garaa jabaatan wajjiniin dhaabbatu waaqayyo. Namoonni tokko kan cubbuun hojjenne ani baay'ee dhufee gada garaan isaanii dhagaa. Yeroo tokko warri cubbuu hojjetan konfideensii qaban fuula waaqayyo duratti tamma caabbachu maqaa waaqayyo halluu maalnaa jetta duran jedhu garaa isaanii bishaan itti araarama. Akka fariisichaa ani cubbuun hojjenne nan kenna kunnoo koo nan soomaa ani fataadhaa
jireenyi kiristiinaa kooti nyaaqqiidha akka namitti ishee namitti ishee sun immoo cubbuu gurguddaa jettee dhuftee waaqayyoon jala fiitti. Ija murtii waaqayyoo fuulduratti turan beekte waaqayyo ishee yaadate. Eeno konfiidensii keetti hirkattee ani qulqulluudha fi jettee waan baay'ee akkasii dabalaa beekan qulqulluu illee isaa beeyyuu miti. Garaa kee qaba seeran inni lammaffaa seeronni maal akka qabu sinitti immoo dandeettii isa uumamaan isi keessa kenne sana qaba. Meelaadhaa mana barumsaatti ijoollee baay'ee dandeettii qaban yeroo baay'ee ekstiraa gaafa ta'an sadarkaa maraachuutti dhufu. Ijoollee baay'ee meena dandeettii guddaa waliin qaban maaliif isinitti fakkaata seexanni isa barbaada waa lama barbaada kana lamaan barbaada. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni dandeettii keessa seexanni qabe qartaa jedheerraa kan jabeatu. Irra deebi'ee jira namoota seexanni dandeettii keessa hin qabee akkas waan hojjenne galu galgala kana irraa kan jabeatu. Egaa kanatti booddee egaa Ermiyaas 33 lakkoofsa maal jira kadhadhu waan ati bira ga'uu hin dandeenye. Hubattaniitu waan ati hubachuu hin dandeenye waan ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti mul'isa. Kanaaf wanta keessa kee jiru waan ati ofii keetii qortee bira ga'uu hin dandeenye akkasitti mul'atu barbaada kadhadhu. Sitti mul'isa kadhadhu riviilsii godhaa fudhatu kadhadhu. Inni lammaffaan barbaaduudha. Ishee barbaadu jettu kana kitaabni qulqulluun hin jedha garuu exactly isa ani jedhu kana jedhaa ta'e hin beeku malee barbaadaa hin argattu jedha. Waan barbaadnu sana specifically laman keenya garuu waan hundumaa barbaadaa hin argattu. Akkamitti barbaannaa? Tokko mee of dhaggeeffadhaa. Mee yeroo fudhadhaa keessan dhaggeeffadhaa. Mee fedhii keessan baraa. Lama gara mana barumsaatti isin deebisa. Mee kutaa tokko galtanii gaafa barachaa turtanii barnoota maalii jaallattu? Fiiziksii jibbitu rakkoon qabu yoo jibbitanis. Maatsii jibbitu homaa dhugaa waaqaa rakkoon qabu. Maatsii yaa fiiziksii jibbuu keetiin lafa waaqayyoo jedhe hin hangaatu. Ameen jedhaa? Si jajjabeessu fedhe. Afaan Ingiliziin jaallattanii? Waa. Barnoota jaallattan xinnummaa keessanii kaasaa mi'a adda baasa. Ijoolleen tokko baay'ee jechuun isaanii fi barnoota nugusa barnootaati. Ijoolleen akkasii hakiimii ta'u gara booddeetti qoranii of ilaalan. Ijoolleen tokko histirii dhageenyaan achiin kaan bakka histirii dhaggeeffatanii kittilaa gadi fayyadanii ijoolleen akkasii naannoo siyaasaa naannoo geggeessummaa irratti ga'ee guddaa qabu. Ijoolleen tokko immoo afaan jaallatu. Isaan akkasii warra aartiiti. Bakka carraamatu ta'uu fi dabalee aartii gara aartii kanatti harkifata kan isaanii. Ijoolleen tokko siiviksii baay'ee jaallatu. Geggeessitoota biyyaa taatu isin yookiin immoo warra mirga namaatiif falman ta'uu dandeessu. Ijoolleen tokko fiiziksii dheebatu. Isin warra fiiziksii dheebattan teknooloojii keessatti shoora guddaa qabatu ta'uu danda'a. Waa malee miti. Ijoolleen tokko keemistirii danda'u. Baay'ee keemistirii jaallatu. Keemistirii jaallachuun kee agarsiistuu wayiiti. Callumatteen maaliif keemistirii jaalladhaan jedhe. Kana jaalladhu namaatiin namoonni jaallatu yeroo baay'ee argitanii yoo taatan barattoonni ofii keessanii jaallattu. Maaliif waan walitti hidhatutu jira keessan. Waan dandeettii keemistirii jaallachiisu tokko jiru gara booddeetti kan si fayyadu. Inni kan biraan kitaabota akkamii dubbisuu jaallattu egaa kitaaba dubbisuun illee bataa maashinii isaa biyya kanatti beekamaa miti. Kitaabni dubbistan illee agarsiistuu waan isin keessa jiruuti. Namoonni tokko kitaabuma saayinsii wajjin wal qabatan illee jaallatan filosoofii kana saayinsii kana malee jaallatan. Namoonni tokko immoo seenaa namootaa dubbisuu jaallatu yeroo tokko jaarsa tokkotti ijoollee dhiiraa 5 qabu. Eeshi gaasuma achiin kaani. Maaliif bakka waan seenaa wajjin wal qabatu ni jaallatu. Warri tokko immoo kitaaba loojikii wayii qabu dubbisuu barbaada. Waan wal qabatu qaba. Dandeettii kee wajjin amma dandeettii keessan akka barbaadaniif an dubbachaa. Namoonni tokko herreega maqaa dhoofnaan jalaan kaani. Namoonni akkasii gara booddeetti lakkoofsa wajjin taphatu. Jireenyi isaanii lakkoofsarraan fagaatu. Biyya keenya keessatti illee maatiinis akkati waan barbaadu taatu hin godhani. Mootummaanis yaa'u dandeettii keetiin sin hir'ibsu. Yuunivarsiitii gaafa dhattu utuu madiisanii barachuu barbaadduutu qonnaatti si ergu. Agriikulchariitti si ergu. Utuu kompiitara barachuu barbaaddu morma kee qabanii dhaqanii injineeringii keessa si qabu. Si nama waa injineeringii dhagahuun barbaadu. Inni kun balaa garuu waa tokkoon isinitti himu warra didanii tattaaffataniif waan ani dubbachaa jiru kana warra dhagaanii dandeettii isaanii barbaadaniif
University placementiin isaan dandeessu danda'u. Guyyaa tokko deemanii galmatti galuu isaanii godhu. Singatu simbuusu Waaqayyo. Namoonni fiildii keessa malee ramadamtanii mataan buqqee sindaa jiru dhaggeeffadhaa ergaa keessanii. Rakkoon qabu University si ramade malee Waaqayyo si ramade miti ati abjuu kee bira numa keessa. Dhugaasiin jedhan. Adeemsa wayii immoo si erge. Yookiin daangaa kee bal'isuuf si erge wayii immoo si erge. Yoona isa ramadamte sana akka ati barattu utuu hin ta'in koorsii kan biraa jira koorsii jireenyaa. Life course is there, not university course. Life course is quite different from that. Of barbaada. Maal hojjechuu jaallattu? Mana keessaa akkam yoo chaarjeriin cite qaxxali siin jedhaa? Maqaa Yesuusiin harka kee keessa jira dandeettiin kee. Ameen. Akkam kuukii kana nyaata kana hojjetu siin jedhaa namni tokko nyaata kana hojjechuu manqabu. Ilaa hojjetu. Bukan di sini jemaah. Shiro masanya apa tadi wajib tentu aku nanti namanya. Eroto kono agar to nem chato ko garmane Kenya ne. Extra chadi hote te. Timbo sita. Bukan di sini jemaah injur mo kanju. Atau amra berbadu ke mana kasih. Nama yang jatuh ke pesu. Mijie fatati chef ile ka karte. Amra cukup mana kerja cik apa cukup. Badu ka baci. Barsiisota tokko argitaniitu ganama amma galgalaatti hojii isaanii daanakteera bira dhaqaniitu tola isheenii na jettee jedhu. Daanakteerri maqaa ishee qabate tola ishee. Maal gochuuf jette barsiisaa dhugaa waaqaan jeeqeen beeku an moobaayiliin koo hiyyennaan itti kan naareeni. Sa'aatii tokko booddee utuu waa'ee tola ishee daanakteerraa ta'u obbo Lama margaan na jeeqe. Margaan guyyaa guutuu barataa barsiisonni akkasiis keessa jirtu yoo taatanii kennaan keessan barsiisummaa miti abbaa langeedha. Dhugaan isin jira abbaa langeedha. Dhugaa. Kanaaf rakkataa distaansiidhaan nama maradhaa. Dhugaan isin jira ijoolleen guminaa mana barumsaa guminaa kennaa keessa malee barsiisonni tokko immoo akkas jedhu. Atakkeetaa keenya akkasii barsiisuu tokko ayyeroodhaaf malee barsiisummaa kana nan jijjiiramu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa irraa kaasee si jijjiire. Hin taphattu saba Waaqayyootti ijoollee Waaqayyootti barattoota Waaqayyootti taphattu si jijjiire. Abbaan barbaade yoo deeme barsiisummaa keessatti kan hafu ana waadha yoo hunduu deeme. Dokta jettee beektu Waaqayyo si yaaduuti. Dokterii tokko hakiimoonni isa jirtu dokterii tokko dhaqqaniitu almuutiitti rafanii dhaqaniitu mamma maqaan keessan maqaan keessan jedhu maqaan koo tola ishee meeqa waggaan keessan waggaan keessan meeqa jedhe waggaan koo ammaa meeqa leetara bara waraanaa tabbaa qoonee na ladhe maqaan keessan hin beektan taanaan leleen hakiimoonni akkasii yoo jiraatanii maqaa Waaqayyootiin isinan gorsaa poolisii ta'a. Bukan di sini teman, orang yakka. Ela wala suki lagi nanti toko maju. Suki kesa isa badia da garbu kesa tini binesa riuda aman toko betu bukan apa lihat. Suki kesa kene rawat. Kobe aku demi toko manjira. Kobe aku demi manjira. Kobe so demi sakali manjira. Acu, namonnya kegodan suki kesa badi. Terakhir kita polisota tokko maal geera yeroo tokko polisota tokko yoo namni wanta waajjira poolisii dhaqe maal waliin lolaa maal taate isin hundee araaramaa malee sadii Waaqayyoo jaallatu wadaannatu ni isin polisota keessaa qabatanii paasterii ta'a. Wangeelawi tokko maal geeraniitu gooftaaf jennee dhiibne malee akka gootu faayitii bira mana tufaan dhoobane nunnoof tuga hin dhaamnuga mana tufaan dhoobane addoo kanatti kan barbaadamu cawaannatu nu የሚያስፈልገው wangeelawni tokko immoo bara tokko akkas ta'eetu kakkumoo faa keessa wantu ture kakwara ke kemari antu ture kakobega artigala arraja kabe untuma kesan walitti kabe
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan uumamtanitti isin dabarseera. Iddoo kee malee dhaabatu. Gadi dandeettii kee barbaade. Dhugaan isin jira. Barumsa yeroo barattan illee kamtu nyaachisan jedhina kamtu mul'ata kootedha. Waan nyaachisu miti maal magaazii namoo? Nama dhugaan isin jira. Kamtu nyaachisaa otoo ta'e kamtu mul'ata kooti kaminan dheebuusaa qaba. Dhugaan isin jira. Ijoolleen na wajjin baratan jiru. Gaafa naa iskuulii baratu baay'ee rabbaashii tokko fa'aa ture. Baay'ee. Keessumaa naannoo kutaa kudha tokkoo fudhatamaa baay'ee dadhabsiisaa ture. Garuu waan gaariin yeroo sana hojjetu maalidha? Barsiisonni gaafa gadi ba'anii chookii fudhadhee keen jalqaba keessu. Keessumaa bira barsiisaan akka itti adeemu tokko. Isu koppii masaa. Garuu baay'ee Waaqayyo immoo kan inni araara gochuusaa argee hamma ammaatti waggaa 19 barsiisee barataan guyyaa tokko na jeeqee na aarseeyyuu beeku. Araara godhe kan naan deebifne kakuu haala keessa hin jiru jaalladha. Barbaada inni sadaffaan yaala. Eegii barbaadanii booddee yaala baa yaala hin sodaatina. Mee nama qaxalee isaa tokko hin barbaade nama ijarraa ifu kutumeeti. Waraqata kana lalageeffadha. Afiteera kan urwaa jedheen kadhannaa tokko duwwaan karaa daqiiqaa tokkotti. Waraqata kana iddoo 256 na dachaaf ta'u. Utuma waliin caalchisiin isa booddeen kuttu. Waraqaa 560 barbaadu. Amma bitaa. Iddoo 256 na kuttu. Utuma waliin caalchisiin gaaffii yoo qabaatte. Kuntinoo na sababa bitee akkuma isheetti na kuttu. Gaaffii kan biraa qabaatte. Innoo makana naamutti. Namni fiigee dhufee waraqaa kana akkan jedhetti naakute qarshii tokko addaatti maxxansa. Dhugaa. Harka keessa walitti guddaami. Dhaggeeffata maal? Nayyaala. Maalitti? Nayyaala. Maalitti? Nayyaala. Gaaffii yoo qabaatte gaafachuun isa rakkoon qabu. Baay'ee garuu nayyaala. Gaaffii kan biraa qabdu? 256 gaaffii kan biraa? Gaaffii kan biraa? Namni gargaaru yoo jiraatu waanti? Warqichi hin fayyadamaa ciramaa? Faayidaa biraa qabaa hin cirinaa kan biraa? Inni iddoo 256 maal fayyada? Maal citaa? Eeshi. Birizeentii qabda? Kan biraa? Nayyaala jechuun saayi. Deebiidha maaliif? Quubsaan. Isa maa fudhateera? Eeshi. Maalitti? Iddoo 250 jaatti yoo guutuu dadhabe yoo ayaalu garuu yaaluun dhaabii yaalii dhabu malee. Yoo dhabee obsina keedhaa turte diraama irratti. Baay'ee ati jechuudha nama kennaa guddaa qabu ofirratti hin beektu malee dhugaan si jira. Taa'ee si dhaggeeffachaa turte mul'ata sitti maara inni garuu dhugaama sitti maara. Si dhaggeeffachaa sitti maara. Isa dhugaadhaan kennaa guddaa nama qabudha. Nama ji'aatti ta'amu nama ji'aatti በጣም ji'aatti beekni nama namoota keessaa ol ba'ee mul'atu. You will be like that. Calma deemee jedhe. Ameen. Anaa raajuna dhageen beeku kanaaf calma. Kanaaf ayyaana irra deddeebi'e. Qarshii kee fudhadhuuti gooftaa ko. Akki hin dibdina. Iddoo 256 kuteera miti Waaqayyo waaqa qajeeltoota jedha waaqa pirinsipalitii akkatti citu Waaqayyo yeroo kuteedhuun beekaa anis akkatti inni kututti mul'atu ture kana nagaafa akkamittiin kutanaan jechuu sirra ture nayyaalaan kee deebii ka'aa deebiste takkachi jedhan garuu akkamittiin citaa jalqaba kan ta'u dura jiru waraqaan kun walqixxaatee iddoo namatti dachaa isa booddee hin cita iddoo namatti walqixxaatee isa tokko as keetta
waraqaa walakkaa wal qixxeessitee walakkaatti gutta. Isa citeetti nekeetta. Waraqaa isa citaa isa tokko ammas wal qixxeessitee gutta. Utuu jettu gara waraqaa 64 irra gaafa geessu cituu dida. Maal barbaada? Meeshaa barbaada. Meeshaa ittiin guttu. Maqasiidhaan yoo ta'e malee harkaan hin citu. Maqasiin kuttee booda immoo maal barbaada? Maqasiirra darbee meeshaa maqasiirra fooyya'aa barbaada. Waa tokko isinitti immoo kennaa keessa hin jiru, dandeettii keessa hin jiru. Baatii jaalaa. Gaafa baatanii yaatanii Waaqayyo tokkooniti pirinsipilii isaa isinii kenna deemu. Yeroo tokko yaatu gobos jedha. Ammas kan biraa hubannoo sii kenna. Irraa jalaan ati dandeettii si keessa jiru 100% release godha. Garuu yaaluun barbaachisaa. Jalqaba yaaluun barbaachisaa. Musee yaadattu seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasaa dhaqaa dubbisaa. Seera ba'uu irratti. Ati lattee Fara'oonitti dubbattee Israa'eloota garbummaa jalaa baafte naan hin danda'u. Maaliif? Afaan koo gingeedhaa. Waan akkasiis hin beeku, maalis hin beeku hin danda'u. Hin dandeessaa yaalii jedhanii hin danda'u. Si yaachisu jedheen yaalii. Maatu sirkata? Ulee baasi. Hin baasi ulee isaa. Akka gootu ulicha lafa buusi. Bofa ta'e. Lakkaan dandeenye ulee bofatti jijjiiruu jedhe Musee. Fuuli lafaa ulee bofatti jijjiiruu bare immoo bofa uleetti jijjiiruu bare lammaffaadha. Sadaffaatti agarsiise Waaqayyo. Yaaliin kee akkaminaan milkaa'aadha. Eegi yaaliin kee milkaa'ee galaana sittaanitti ce'e. Ilaa Waaqayyo waa si yaachisa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waan hin daffaran daffartu. Ma hin daffarre gara. Waan namni magaalaa kanaa daffarre namni daffartu as gidduu jirtu. Never in the history of the city you will try something new. Namni kan amanu yoo jiraate waan magaalaa kana keessatti takkaatti hin bu'amin, hin yaalamin, biyya fagootti haasofnu, biyya fagootti dubbannu, waldaa kana keessa namoota jiran keessaa namni daffaru jiru. Hallelujah. Kan isaan dubbadhu isa dhumaa duwwaa isinitti neeftan. Yeroo yaaltu waan guddaa hojjetattee yaali namni waan guddaa hojjete mamaatti hin jiru. Maal jechuudha? Waan guddaa hojjetattee yaali namni waan guddaa hojjete hin jiru. Waan xinnoo hojjettu guddata. Dhageessaniitu? Geediyooniin isinitti dhaqiitii warra miidiyaan kanaa harka warra miidiyaan kana rukuti Israa'eliin baasee ana nama iddoo wayinii cuunfanitti qabatee rukututu akka ittiin dhaqee baasa hin dandeessaa deebii ittiin jedhe. Hin deeme Geediyoon akkuma isaatti Waaqayyo jedhee looftuu jaalallan deema milee isaa kaasee laafsee godhee mootara isaa ho'isee gaafa kaasu itti siqee ammas hin sodaate. Waan guddaa hojjedha. Dhaqeen amma kana miidiyaan amma kana kashakasheen ajjeesanii yaada. Akkasii adeemsa Waaqayyo. Ga'een kee maal sitti fakkaata? Wanti nu hojjettu Waaqayyo duppilikeetu godha. Itti siqee gaafa sodaatu mana tokko si malee Waaqayyo. Mana waan guddaa hojjetta miti hubboo beektu ijoolleen baadiyyaa beektu yaada. Warra magaalaa sodaatan magaalaa maaltu jira keenya hubboo beektu ni hubboo. Me hubboo jedhame hubboo fudhadhaati hubboo jechuun gaanii jechuudha. Gaanii harkatti qabadhaati buca keessa kakaati gadi bu'an. Hin sodaatamas Geediyoon. Maal waan guddaa hojjetamni Geediyoon dhaqennaan lakkannaan sodaadhanaan akka gootunnaan dunkaana warra diinaa dhaqii dhaggeeffatu kunuunsi gaa'e. Gaafa inni gargaaraa isaa fudhatee dunkaana warra diinaa dhaqii dhaggeeffatu gama sanaa Waaqayyo waa'ee Geediyoon waan guddaa hojjetaa jira. Duplication was there. Advertisement was there. Gama warra Israa'elitti Geediyoon gosa minaasee keessaa ilmatinaan gama warra diinaa kaambii warra diinaatti Geediyoon guddaa. Abjuudhaan joodee tokko maninaan bitillee garbuutiin tokko konkolaataa itti godhoo keenya diigee kun waan biraamni Geediyoonidha. Kana gaafa dhagahu Geediyoon dhaqee nama 33 walitti qabatee qoy Geediyoon waan guddaa hojjetta mitiiti caalanii nama 300 gashee ishee iddoo 300 qoodee hubbootti kennee waan keessa kaa'u guca keessa kaa'etu iddoo qabachiisetu Geediyoon waan biraan hojjennu waan xinnoo hojjenna isa Waaqayyo waan guddaa hojjetaati an argeera bitillee garbuutu diina injifateeti hubboo rukunnee caccabsina yeroo hubboo rukutee caccabsinis caccabsaa Waaqayyo waan godhu qaba dhaqaniitti siqanii hubboo gaafa godhanii ilaa Geediyoon lollee hubboo cabse malee. Waan tokko sitti immoo waan guddaa hojjedheetti ofumaa ijaan babaasii ofumaa hin maraatiin namni waan guddaa hojjetan jiru waan xinnoo hojjetee guddaa ta'aaf malee. Isa guddaa Waaqayyo si hojjeta. Ishee xinnoo duwwaa hojjeta. Kanaaf yaa borganama namni waan xinnoo borganama ragaa jalqabaa waan guddaa hojjetatee mataadhaan badii.
Namoonni ogummaa kompiitaraa qabdanii qawaan guddaan hojjeta magaalaa kana keessatti elektirooniksii fidee asmachiin alaakii ta'ee maintenaansii guddaa laafki akka goonu kompiitara laaptooppii caccabaa hin binna jedhii beeksisa baase. Tokkoffaa cabaa isaa bittee waan xinnoo taggantee birrii tokko irraa argatta. Lammaffaa waa'ee kompiitaraa baraa deemta. Sadaffaa namni si baraa deema. Arfaffaa Waaqayyo maqaa kee biyya hundumaatti maxxansa. Ameen. Dandeettiin nama keessa jiru jara keenya akkasitti ba'a. Egaa kana jaalala dubbachuu hin danda'u sa'aatiin ijaa deemnee fi waa tokkoon isinitti himu. Dandeettiin isin keessa jiru baruu yoo barbaadute gara jilbeeffadhaa karadhaa tsooma qabadhaa karadhaa. Maaltu na keessa irraa barbaada? Lammaffaa of keessa barbaada. Sadaffaa ba'aa yaala. Waan guddaa hojjetatanii immoo yaadina waan xinnoo hojjedhaa. Waaqayyo isa isinii baay'isa. Okay, kadhannaa tokkoon kadhadhaa. Mee namoonni ogummaa xixinnoodhaan hojii hojjetaa harka ol baasaa. Ogummaa xixinnoo kompiitara, mana rifeensaa, mana mataa, mana nyaataa. Waan xixinnoo ogummaa xixinnoo godhu hojjetaa harka amma hojii hojjetaa harka ol baasaa. Dhugaan isinii jedha namoota nama kadhadhuuf kana inuma ta'aaf. Yoo ol baasaa kaadha bal'aa. Namni tokko akka maali? Ilaa daqiiqaa sadii waan fayyadamu soori sa'aatii baay'ee fudhadheera. Ogummaa xixinnoo mootera oofoo ta'u, baajajii oofoo ta'u, minibaasii oofoo ta'u, maal ta'u ogummaa xixinnoo warri qabne nama waa argachaa kan jirtanii kaamii xixinnoo, eshi keejii barsiisuu ta'u, maala ta'u waan barbaadan ogummaa xixinnoo ta'e yaadan ogummaa illee xixinnoo qabu kaadha badhaa. Kaadha dafaadha badhaa. Dabaaga mana dubbii mana maashin mana kompiitaraa warra hojjetan ogummaa xixinnoo baratanii elektirooniksii kan hojjetan, TV kan deebisan, diishii kan hidhan kaadha badhaa. Dhugaan isin fakkii kan gaastan kaadha badhaa. Mana rifeensaa kan hojjetan warri dhiiraa warri shamarranii kaadha badhaa. Kaara bada dafaati. Harki sambil sana aku mau kawan tu sih. Wari dapat wari tesan imol ala. Wari di dari tesan imol mama tak kesan. Matu na di mana. Yo sini tak ada. Kalau mau rakan asini betul. Yo tahu di demo. Amanu ni ada yo tesan ni namantan. Yo katan koru. Anak tanya mantu. Lengkara bada. Balisar kisah kegoa. Maka gofta maka Yesus Kristus sih. Yaa Waaqayyo ati akkasumaan nan dubbachiifne waan hojjettu qabdaaf itu dubbii amma kana nan dubbachiifte maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si kadhadheera ogummaa xinnoon kun akka hubboo cabee Geediyooniin mandara warra gamaatti godoo warra gamaatti guddaa godhe obboloonni waan xixinnoo mandara xixinnoo keessa taa'anii hojjetan kun safara gamaatti maqaan isaanii haa guddatu. Isa booddee maqaa Yesuusiin haa barbaadaman. Mee isin duwwaan waan hin jedhu kana jedhaa yaa Waaqayyo jedhaa. Waan xinnoo takka korra jira jedhaa. Barataan nuuf akka dhugaa bahuutedha. Eebba keenya irratti lolaas jedha. Taa namoonni teessanis namoonni dhaabatanis harka keessa mataa keessan irra keedha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yaa Waaqayyo ilaa obboloota koo kan aman si kadhadha. Obboloonni koo kun yaa Waaqayyo dandeettii hedduu qabu. As gidduu waan biyya jijjiiru jiru. Waan sabaaf furmaata ta'u jiru. As gidduu waan Awurooppaatti dhageenyutu jiru. Waan Ameerikaatti dhageenyu jiru. Waan biyya warra dhiyaatti dhageenyutu jiru. As gidduu waan biyya kanaaf eebba ta'u gaaddisa guddaa jiru. Biiftuu dhokatee jiru duumessi dhoksee jiru tokko jiru. Biiftuun kun yoo ba'e saba ollaatiif iyyuu warra biyya ollaatiif iyyuu eebba kan ta'utu jiru. Dandeettii gurguddaa jiru. Ilaa mataa isaanii qabataniitu yaa Waaqayyo na keessaa ba'ee haifu jedhaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana keessaa ba'ee kan mul'ate haa ta'u. Qabeenyi guddaan, qabeenyi dhokataan, beekumsi guddaan, beekumsi dhokataan maqaa Yesuusiin isaan keessaa kan ba'ee haa ta'u. Ilaa harka isaanii keessa ogummaan kan jiru guyyaa irraatti jalqabee taa mul'atu.